waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Wallagga Bahaa fi Gujii Lixaa keessatti tarkaanfii ilaaleessaa humna diinaa irratti fudhachuu beeksisee jira. Humna waraana Abiyyi Ahmad uummata Oromoo dararuudhaaf qindoominaan bobbaate waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo gandoota adda addaa keessatti loltoota PP haleeluudhaan 103 yoo ajjeesu hedduu madoon adabee ajajoota ribii lamas booji'ee akka jirutu himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kana meeshaalee garaagaraa akkasumatti illee hidhannoo dugdaa diinarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gama meeshaatiin kilaashii tarkii 34 hidhannoo waliin AKM 21 hidhannoo waliin bireenii 5 fi rasaasa bireenii hedduu waliin humnoota diinaa kan ittiin jedhu waraana mootummaa Abiyyi irraa WBO'n fudhatuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Koonyaan Gujii Lixaa Cibraan Maddaal Buudaa Buttaan Haroo Walaabuutii fi Daawwaa Basuurii waliin ta'uudhaan aanaa Qarcaa gandoota lama keessatti marsuudhaan waraana mootummaa gabroonfataa Abiyyi Ahmadiin hoogganamu ibiddatti qabsiisuudhaan ajajaa dhibbaa kan maqaan isaanii Aynaalam Dabalati ammoo ajajoota 300 fi miseensota waraana irraa ammoo nama 49 battalatti yommuu ajjeesu 33 ammoo madoon dammii hin qabneen adabee jiraachuu WBO'n himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kanaanis hidhannoolee fi akkasuma meeshaalee garaagaraas diinarraa hiikkatee jira. Gama meeshaatiin WBO'n qawwee AKM 14 raadiyoo koolii 1 rasaasa kilaashii 750 kan bireenii 430 kazinaa 6 hidhannoo guutuu 2 qorichootaa fi akkasuma uffataalee garaagaraa bilbiloota garaagaraa wajjin irraa hiikkachuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kana booda ittuma fufiinsaan aanuma kana ganda gaaleessaa dibbisaa irraa humna birmannaadhaaf dhufte iddoo addaa gaara looteetti gootichi waraana bilisummaa Oromoo urjii lola keessa humni furgaatuun Buttaa Haroo Walaabuutii fi Daawwaa Busuur itti maasuudhaan daandii itti hidhanii osoo isaan ammoo reeffa madoo gurrachuudhaaf fiiganii meeshaalee gurguddoo itti dhukaasuudhaan tumsitootaa fi lalistoota impaayera Itoophiyaa tortoraa kana tiksitu gootichi Abdiisaa WBO'n 62 battalatti yoo irraa ajjeesu 71 ol ammoo madoon dammii hin qabneen adabee jira. Gama meeshaatiin ammoo qawwee AKM 13 hidhannoo guutuu wajjin bombii 7 rasaasa kilaashii 1230 uffataa fi bilbiloota garaagaraa wajjin irraa hiikkachuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galaatis humni furgaatu risaa laga Mogor bosona Cillimoo keessatti FCR 2 waraana guutuu wajjin barbadeessee injifannoo guddoo gonfatee akka jirutu himamee jira. Lolli guddaan jiddu galeessa Oromiyaa fi lixa kibba Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru erga mootummaan naannoo Oromiyaa torbee kana keessa ibsa baasuudhaan humna waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisaa akka jiruu fi kumaatamaan fixaa kumaatamaan booji'aa akka jiru hime. WBO'n daran kootuu ittuma jabeessuudhaan humna mootummaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuutu mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii giddu galaa humni furgaatu risaa laga Mogor bosona Cillimoo keessatti guyyaa kaleessaa FCR 2 walumatti qabuudhaan ibiddaan waade humni mootummaan tokkolleen akkachi keessaa hin baanetti meeshaa gurguddoodhaan gaara gubbaa gattumee guutumattuu barbadeessee jiraachuutu himamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma nageenya naannichaa fi tarkaanfii qaamolee hidhatanii jiran waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti fudhatamaa jiru ilaalchisee ibsa miidiyaaleedhaaf kennee jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaa ibsa gaazexeessotaaf kennan yaa'ii idilee caffee marsaa lammaffaa dhiheenya kana gaggeeffame irratti gaafiin rakkoo nageenya akka rakkoo guddaatti ka'aa akka ture ibsuun garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO naannicha keessa socho'u haleellaa humnootii mootummaarraa irra ga'een hedduu laafee jira jedha. Garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo WBO iddoowwan kanaan dura to'atee ture irratti haleellaa qindaa gaggeeffameen
gariin ajjeefamee jira. Hidhattoonni hedduun ammoo booji'amanii jiru. Ammallee booji'amaa jiru jedhan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu Addunyaadhaa ibsa gaazexeessootaaf kennan kanaan kana kan jedhan garuu ammas uummanni guutummaa guututti yaaddoo keessaa hin baane. Ammas gareen kun darbee dhokate baqachaa lammiilee nagaa irratti haleellaa ni raawwata kan jedhan Haayiluun woboo maqaa shanee jedhuun waamaa turan amma gara hidhattootaatti deebisuudhaan maqaa isaanii sirreessanii yoo yaamanis mul'atee jira. Kunis ammoo cimina waraana bilisummaa Oromoo woboo fi sodaa diinarraa kan ka'e arrabsoon ABO shanee jedhamee deemaa tures laafaa jiraachuun yeroo ammaan tana mul'achaa jira. Haayiluu Addunyaa akka jaanitti mootummaan waraana bilisummaa Oromoo woboo humna waraanaatiin haleellaa irratti raawwachuudhaan garee kana sadarkaa olaanaadhaan hir'isuun adeemsaan ammoo barbadeessuudhaaf hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa kun himanii jiru. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon bakkoota garagaraatti humnoota mootummaa yoo booji'uu fi akkasumas hidhannoo gurguddoo hidhachuudhaa fi kilaashii gugurraacha haaraa turkiitis hidhatee waraanni bilisummaa Oromoo woboon yoo ittiin sochoosu mul'achaatuma jira. Waraana bilisummaa Oromoo woboo kumaatamaan barbadeessaa kumaatamaan booji'aa jirra. Ammas balleessuudhaaf ittuma adeemaa jirra kan jedhan hoogganaan kominikeeshinii biiroo Oromiyaa Haayiluu Addunyaadha. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha kan isaan himaa jiran kanaan faallaa yeroo ammaan tana humnoota mootummaa hedduus yoo qabee booji'uu fi akkasuma hedduu isaanii fixee reeffa isaanii yoo mul'isus mul'achaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon lola hadhaawaa ijibbaataa guutuu Oromiyaatti gaggeessaatiin jira erga jedhe as mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase kanaan iddoowwan garagaraa waraanni bilisummaa Oromoo woboon qabatee ture bilisoomsaa jirra, bilisoomsuudhaafis itti adeemaa jirra kan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo woboon ammoo gama isaatiin bakkoota kanaan dura qabatee ture tokkollee gadhiisetis akkam beeyne beeksisee jira. Woboon lola jiddu galeessa Oromiyaa kibbaa fi kaaba Oromiyaa akkasuma lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo goonfachuudhaan diina uummata Oromootii fi Oromiyaadha bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisaa jiraachuus gootichi waraana bilisummaa Oromoodha beeksisee jira. Amalli isaaf hojiinsaa barnoota sanan fakkaanne jiraachuu danda'a. Ni jira moo hin jiru? Ati sana ta'uu hin qabdu. Waan baratte ta'uu qabdarraan ala barsiisaa yookaan leenjisaa sana ta'uu hin qabdu jechuudha. Ni jira moo hin jiru kun? Kanaaf barruu baratte, sagantaa siyaasaa baratte, tooftaa baratte hundaa yookaan immoo dambii fi naamusa waraana bilisummaa Oromoo waan baratte dachee kana irratti har'a eegee Oromoo murteessuuf waan kakuu yookaan irbuu galtee an raawwadhus raawwachuu baadhus inni si leenjise raawwachuu baadhus ati eeguu fi raawwachuun dirqama kee akka ta'e dagachuun qabdu jechuudha akkuma sila dubbanne. Kanaaf waan fafa qabsoo ta'e amala qabsoo ta'e yookaan waraanni as hin jirre kaleessa deengada qeerroo taatee fi bobba'aa gaafa turte waan amala fafee duudhaaf aadaa Oromoo hin taane caatii yookaan sigaaraa yookaan timboo yookaan haraqee aadaa waraana bilisummaa Oromoolee kan hin taane waan barte kaleessa hojjetaa turte sana irbuun galte si gaafata waan ta'eef yaadachuu qabda. Namni gibbii kana yookaan mooraa kana keessaa kana godhu yoo jiraate inni ofiisaatii irbuu gale itti gaafatama. Ati ofii keetii irbuu galteen itti gaafatamta. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo amma leenjaa jirtan waraana qubee jenereeshinii ta'uu keessan beektanii akka durba yookaan shamarran naqattee amma gaa'ela ishee xumurattutti yookaan abbaa manaa ishee bira amma geessutti salsakkaa durbummaa isheetii eeggattutti naamusa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keessanii eeggattanii hanga bilisummaatti yookaan hanga wareegamaatti yaadachuudhaaf eeguun dirqamaa jechuudha. Nuti waa lamaaf deemna. Tokko bilisoomuu yoo dhibe immoo wareegamuudha. Kana lamaan keessatti seenaa qabsoo keessatti seenaa qabdu qabattee yoo wareegamte
siidaan sirra dhaabbatu bara baraanii akkuma hangafoota qabsoo kanaan dura turanii qabsoo dabarsaa dhaalamayyaa kennaa deema hanga Oromiyaan bilisoomtutti.